Ashamarka fune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa kun oduu gaggabaaboo guyyaa irraaf qabannedha. Oduu gaggabaaboo guyyaa irraa kan isinitti immoo Allalisaa Dhaabaati. Humnoonni finxaaleyyi faannoo Amaaraa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa gandoota adda addaa keessatti maanneeffatanii uummata irrattis haleellaa raawwachaa jiraachuu jiraattonni bakkeen sana himani. Tibbana kana muddee 9/2024 aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Jaggarii bakka addaa Damboora jedhamutti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatameen namoota 3 battala ajjeesaniiru jedhani. Ganda Qarsaa jedhamu keessattis guyyuma wal fakkaataa nama maqaan isaa Raanquu Nagawoo jedhamu ajjeesanii gatanii jedhani jiraattonni bakkee sana. Ganda Jangarii namoonni ajjeefaman kunneenis mucayyoo Aduwaalaa Darajjee Dhaabaa fi Baqqalaa Raggaasaa kanneen jedhaman ta'uu maddeen naannicharraa odeeffanne himani. Itoophiyaa keessatti gibira mootummaaf galu caalaa kan saamutu caalaa jedhan qonnaan bultoonni fi daldaltoonni bakkeewwan garaagaraa. Ministeera galii irraa haqa waajjiraalee sadarkaa gadii jiranitti galiin mootummaaf galu qabu osoo hin galiin qisaasamuu fi saamaa jiraachuu raagaaleen mul'isaa jiru jedhani. Galiin mootummaa guddisuu qabutu jedhu gibira humnaa olii uummata irratti fe'uun sassaabuu fi jiraachuu kan himani maddeen qonnaan bultoota gibira wayita kaffalu wanti irraa fuudhanii fi nagaa irratti barreessan garaagaraa jedhanii jiraattonni bakkeewwan garaagaraa yaada isaanii kennani. Itoophiyaa fi Somaaliyaa waliigaltee raga'uu isaanii ministeerri muummee Turkii ibsani. Hooggantoonni biyyoota lamaanii mariidhaaf Ankaariyaa wal arganii jiru. Marii jaarsummaan Turkiitti hoogganamu kanarratti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Somaaliyaa Sheek Hassan Mohammad fuulletti wal arganii jiru jedhame. Marii kana booda wal hubannoo raga'uu labsii waloo taasifataniiru. Ministeerri muummee Turkii ibsa walgahii irratti booda miidiyaaf ibsa kennaniin qondaaltonni biyyoota lamaanii galateeffatanii jiru. Milkii kanaanis araara seena qabeessa jechuunis dhaadatani. Waliigalteen kun waan darbe dhiisuun gara fuulduraatti irrattis fuulleffachuudha jedhani. Raagaaleen ittisa himata meeshaa waraanaa seera alaa irrattis qondaaltonni mootummaa olaanoo obbo Taayyee Danda'a waammate har'a mana murtiitti hin dhiyaanne jedhame. Obbo Taayyee Danda'a dhimma meeshaa waraanaa hin qabu jechuun ministeerri muummee Abiy Ahmed kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa Aadde Caaltuu Saanii ambaasaadder Binaafan Andu'aalemii fi poolisiin federaalaa fi ajajaa qajeelcha waliigala ittisa yakkaa kan ta'e komishinar itti aanaa Malaakuu Fantaa manni murtii akka dhiyeessuuf himamanii turani. Raagaaleen ittisaa waammatan shanan keessaa 2 ambaasaadder Binaalaaf Andu'aalemii fi komishinar itti aanaan Malaakuu Fantaa kan dura mana murtiitti argamu jecha isaanii kan ibsu jedhame mana murtiitti hin dhiyaanne jedhame. Eebbi kitaaba Jawar Mohammad fi qophii bal'aan Keeniyaa Naayiroobiitti taasifamaa jiraachuu jiraattonni koree qindeessituu eebbichaa himani. Koreen eebba kitaaba Jawar Mohammad keessaa tokko kan ta'e Usmaan Amboo yaada kenneen kitaabni Jawar muddee 19/2024 Keeniyaa Naayiroobiitti eebbifamaa jedhe. Kitaabichi afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin kan qophaa'e yoo ta'u kamisa dhufu muddee 19/2024 ganama irraa kaasuun eebbifamaa jedhe. Eebba kanaafis wantoonni barbaachisan kanneen akka tikkeetii sadarkaan qophaa'us ibsamee jira. Ugurri dhaabbilee hawaasa siviilii 3 dhiyoo kaa'amee ture irraa ka'uunis ibsame. Ugurri abbaa taayitaa dhaabbilee siviilii Itoophiyaa ka'ee ture kan akka maddeen oduu Addis Standard gabaasetti sadaasa darbe wiirtuun dagaagina mirgoota fi dimokiraasii waldaan mirgoota namummaa Itoophiyaa fi ogeessota seeraa mirgoota namummaa gochaalee dantaa biyyaa miidhan irratti hirmaataniiru jechuun ugurri kaa'amee turuunsaa ni yaadatama. Namoonni dhaabbilee 3 keessaa tokko keessatti hojjetu Addis Standarditti akka himetti dhaabbileen 3 xalayaa har'aa abbaan taayitaa irraa ergamee fi ugurri isaanii irraa ka'amus ibsee jira. Hidhattoonni hafan waamicha nagaa akka fudhatan jechuun gamtaan abbootii gadaa Oromoo waamicha dhiyeesse. Waliigaltee araara mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota olaanoo waraana bilisummaa Oromoo duraan sanyii nagaasaa fi gidduuttis taasifame hordofee miseensonni waboo gartokkeen gara giddu galaa jiraachuu hime. Kanneen bosonatti hafanis faana kana akka hordofani jechuun gamtaan abbootii gadaa Oromoo waamicha taasiseera. Ajajaan olaanaa abaa waboo gama isaatiinis waliigaltee tibbaan ajajaa zoonii giddu galeessaa waboo kan ture sanyii nagaasaa fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa mallatteesse fudhatama dhabsiisuun isaas immoo uummata biratti yaaddoo guddaa uumee jira jedhame. Oduu biyya alaatiin. Israa'el qabeenya waraanaa Sooriyaa danuu mancaastee jedhamte.
kan gootuufis lammiilee ishee tiksuufis akka ta'e himte. Kan immoo kufaatii Bashir al-Assad akka carraatti fayyadamaa jirti jechuunis simame. Yaaddoo nageenyaa Israa'el fi biyyoonni garaagaraa yaaddoo qabanis ibsachaati jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa oduu gaggabaaboo biyya alaaf biyya keessaa kan isinitti himaa ture Allalisaa Dhaabaati. Oduu biraan hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.